nama murteeffate murataa jechuun kan murteeffate kan kaayyoo isaa karoora isaa waaqayyo wajjin godhatee murteeffate inni kun maal jedhama dhaloota murataa jedhama qorraa xamaany ማለት የወሰነ ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ምናልባት አማርኛም የምትሰሙ በዚህ ውስጥ ካላችሁ ብዬ ነው በሁለቱም የምናገረው ክብር ለጌታ ይሁን waaqayyo galannaata qorraa xamaany yookaan immoo dhaloota murataa yookaan amana murataa jechuun kan murteeffate galanni gooftaadhaaf haa ta'u maqaan waaqayyo barbaadamu asirratti Daani'eel nyaata qopheeffameef sana akka nyaanneef maal godhe garaa murratee jira galanni gooftaadhaaf haa ta'u maqaan waaqayyo haa eebbifamu iddoo kanarratti waan baay'ee sin ajaa'ibu nyaata dhiyeeffameef sana akka nyaanneef maal godhe garaa murate har'as kan waaqayyoof hin malle kan waaqayyo wajjin walitti numusurraa garaa murachuun nuuf haa ta'u obboloota koo galanni gooftaadhaaf haa ta'u gaafa garaa muranne immoo jireenya keenya irratti maal tokko ta'u gaggabaabseetaniin dubbadha amalli dhaloota murataa yookaan amala akkamii qabu qorraa xammaan ምን አይነት ባህሪ ነው ያለው tokkoffa jireenya walitti makamaa hin qabu galanni gooftaadhaaf haa ta'u qorraa xammaan የተደባለቀ ህይወት የለውም galanni isa gargaareeffa'u amalli isaanii maayidha jireenya walitti makamaa hin qaban Kiristoosin fakkaatu adeemsi isaanii Kiristoosin fakkaatu jiruun isaanii Kiristoosin fakkaatu maal jennaani sanyi isaanii gosti isaanii Kiristoos irraa waan ta'eedhaaf jireenya walitti makamaa qaban pheenxee yoo argan pheenxee ortodoksii yoo argan ortodoksii musliima yoo argan musliima miti qorraa xammaany baari Kiristoosin ነው የሚመስለው ክብር ለጌታ ይሁን እና jireenya walitti makamaa hin qabani asuma kanarraa maa'eessarra arganna seetani Daani'eel boqonnaa 8 lakkoofsa 8 hanga 20 irratti argachuu dandeenya nyaata dhiyeeffameef kana nyaachuu hin barbaanne sababiin isaa maali isa fayyaduu danda'a isa gargaaruu danda'a nyaatichi garuu akkas jedhe ani kana nyaachuu hin danda'u anaaf hin malu an kana nyaadhes hin beeku naaf hin ta'u ittiin jedhe galanni gooftaadhaaf haa ta'u mee as deemina namni gaafa murteeffatoo waaqayyo maal namaaf godha faara tolaadhaan akka laalaman godha galanni gooftaadhaaf haa ta'u ilaalee pastor lallabaa turte kanarratti jechuudha faara tolaadhaan akka ilaalamtu godha Abreela maal jedhan Isiyaaqiitiin asii gadi hin bu'iini ittiin jedhe waaqayyo faara tolaadhaan gaafa nabboomame immoo waaqayyo faara tolaadhaan isa laala iddoos ni jiru sanatti lafa onaa inni keessa jiru iddoo warra kaaniif minaan hin baafne keessatti waaqayyo maal godhe dachaa akka inni galfatu godhe har'a isatti waaqayyo abboomamte taanaan har'a isatti murteeffattee isa waaqayyo jedhu dhageessa taanaani dachaa ammatta lafa onaa keessatti galanni gooftaadhaaf haa ta'u ameen faara tolaadhaan akka inni ilaalamu godhe galanni Yesuusiif bara baraan haa ta'u akkasitiin jedhe waaqayyo immoo Daani'eliin faara tolaadhaan akka inni ilaalamu godhe eenyu duratti hangafa ajajaa sana duratti maal godhe faara tolaadhaan akka inni ilaalamu maal waan godheedhaaf waan murteeffateedhaaf har'attis murteeffadhu gooftaa wajjiniin adeemi nyaadhu kootu dhugi kan siin baay'achuu danda'a isa Yesuus Kiristoos siif laaletu siif ta'a malee inni siif qophaa'e hunduu kan kee miti obboleetti inni siif qophaa'e hunduu kan kee miti obboleessa koo kanaaf adda baafadhuutii nyaadhu kiristaanni waan dhiyaateef hundumaan nyaatu adda baafateetu jiraata inni gooftaadhaaf haa ta'u innaan maal jedhe ani nyaachuu hin danda'u gaafa inni nyaachuu hin danda'u waaqayyotti gammade faara tolaadhaan akka inni ilaalamu godhe inde akkasittiin jedhe mootiin sun amma yoo ati nyaachuudhaa baatte yoo ati dhuguudhaa baatte yoo fuulli kee yookaan bifti keessan qannase mootiin natti ka'a hojii koo irraa mannaan lakkedhe haleluuyaa innati amante amanamaadha sillee yaasisu haleluuyaa innati amante amanamaadha sillee yaasisu ati murteeffadhu atumti qofti murteeffadhu kibir lageetaa yihun murteeffadhu wajjin adeemuudhaaf Illayyaatu galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Ameen. Akkuma inni jedhe akkuma dubbate akkuma amanee dubbate waaqayyo isa wajjiniin ta'e. Faara tolaadhaan akkuma inni ilaalame maal ta'e fuula isaanii
qannasanii yookaan hirratanii hin argamne caalanii argaman. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Ameen. Akkasuma jireenyi yookaan alataan amaloonni dhaloota muratanii inni lammaffaanii jireenyi isaanii karaa hundumaan caaleet argama. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Ameen. Jireenyi isaanii maal argame? Caaleet argame. Gooftaadhaaf ulfinnaa ta'u. Haaleluyyaa. Yesus bara baraan jiraataadhaaf. Ameen. Akkas jedha mee Daani'el boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irraa nan dubbisa. Guyyaa 10 booddees bifni isaanii gabbinni isaanis kan dargaggoota warra nyaata mootii nyaatanii caaleet argame. Haaleluyyaa. Caaltee argamta isa Waaqayyo siin jedhu godhi malee. Caaltee argamta isa Waaqayyo siin jedhu sanaaf abboomami malee. Sagalee Waaqayyo dhaga'i malee caaltee argamta. Dhuguma murteeffattee taanaan. Amma bara keenya keessa waan baay'atu nu goyoomsa obboloota. Hundumtuu balballi banamu hundumtuu kan keenya nutti fakkaata. Eebbi dhufu hundumtuu kan keenya nutti fakkaata. Nyaadhuu isiniin jedhu dhiyeessanii garuu isin adda baafadhaati nyaadhaa. Wanta isiniif dhiyaata hundumaa fuutanii nyaatinaa. Haaleluyyaa. Boru Waaqayyo isiniin kabajamuuf jira. Boru maqaan Waaqayyo isiin waamamuuf jira. Maqaan Waaqayyo isiniin kabajamuuf jira. Yoo akkas ta'e immoo murteeffadhuuti adeem. Dhalataa murataa ta'e. Haaleluyyaa. Egaa namni kuni abboonni keenya bara duratti kana hojjetanii yoo darban warri kakuu haaraa keessa jiru nu immoo warri Kiristoos Yesuus laphee keenya keessa jiru mana jireenya isaa unuun kan godhate immoo hammam caalchifnaa hojjennu. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Ameen. Caalanii argaman. Fooniin caaltee argamta. Hafuuraan caaltee argamta. Ati Waaqayyoof murteeffadhu wajjin adeemi malee. Amalli nama murteeffate, amalli nama murate kanadha. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Hin murate, hin nyaadhode. Hin shakkine. Tarimmoo ukkadhinnaa laatan jedhe. Tarimmoo qannasinnaa laatan jenne. Lamindun እንደዚህ ያላሰበው ክርስቶስ ኢየሱስን ስላመነ አንተን ቁረጥና ከጌታ ጋር ተራመድ። በእውነት ወንድሜ አታፍርም። በእውነት አታፍርም። ምክንያቱም ያንቺ መተማመኛ እግዚአብሔር ስለሆነ ያንቺ ውበት ያንቺ ድምቀት ያንቺ ሞገስ ኢየሱስ ስለሆነ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን አሜን። ነሞኒ ዋን ባየስሊን ጀቹ ደንደው ሽሮ ለፈኦናረት አረ ዋንቱ ሲኒዲያተ ሰነ የሮስን ድደኒ akkam of jajji jechuu danda'u garootti ittiin hirmaati qooda siif inni aan siif sitti fakkaata garuu malee eebba kee irraa kan si gad si buusudha. Garuu namni kun maal godhe hin nyaadhodhe. Inni sadaffaa amaloota namoota muratoo yookaan amantoota muratanii inni sadaffaa Waaqayyo maal godha namoota akkasiif yoo jettanii Waaqayyo beekumsa ogummaa hubannaa kennaafi warra akkamiidhaaf warra muratanii isa duukaa adeemaniidhaaf galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Daani'el dhugumaatti murattee Waaqayyo wajjin adeemta taanaanii Waaqayyo maal si kenna? Inni sadaffaa Waaqayyo beekumsa ogummaa hubannaa kennaaf. Ameen. Asuma sagalee Waaqayyo kanarraa hin argina. Ilaa akkas jedha. Daani'el boqonnaa tokko lakkoofsa 17 irraa Waaqayyo yommus dargaggoota arfan kanaaf beekumsa caaffattootaa fi ogummaa hundumaa fi hubannaa isaaniif kenne. Haaleluyyaa. Daani'el immoo mul'ata abjuu hiikuu kennaanii argate. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maal ta'e ogummaatu kennameefi waan abboomamaniidhaaf waan isa isaaniif dhiyaate sana nyaanneedhaaf waan of hin xureessineedhaaf galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Maqaan Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Gaggabaabseetanii dubbadha. Arras of hin xureessin waan siif hin taaneef of hin xureessin waan galmaan sin geenyeef maqaa kee hin xureessin maqaa Kiristoosin hin xureessin waan siif hin qophoofnetti hin hirmaatin. Gibir lageetaa ይሁን። አሜን። አለበላም አለ እምቢ ነው ያለው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ደደፌተን እንዱበደ ማልና ኔሮን ኬኛ ዋንዴ ምነት ፈካታ inni dhuma yookaan inni xumuraa jechuudha.
amaloonni namoota waaqayyoof wajjiniin muratanii adeemanii hin sodaatan wanti mul'atu hundumtuu isaaniin hin goyyomsu. Wanti mul'atu isaaniin hin goyyomsu. Bareedinni biyya lafaarraa isaaniin goyyomsu. Mootota lammaffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 30 hanga 33 isa jiru nan dubbisa. Wanti mul'atu isaanin goyyomsu yookaan immoo waan argamuuf jecha jireenya isaanii hin qulqullummaa isaanii hin ganan. Asirratti nan dubbisa maqaa Yesuusin akkas jedha. Mootota lammaffaa boqonnaa 9 lakkoofsa 30 irraa 30 hanga 33. Iyyuun gara Elzaabel akka dhufe Elzaabel yommuu dhageesse xiyyoo ija isheetii kuullatte mataa ishee tottolfattee qaawwanaa keessan isaa ilaalte turte. Akkuma iyyuun karricha ol lixeenis yaa Zirmii ati inni gooftaa kee ajjeefte yaada nagaadhaaf dhuftee jette. Inni immoo gara qaawwichaa ol ilaalee eenyutu na gargaara laata eenyu jedhee yemmus xoroshoonni 2 yookiin 3 kan ta'anis gara isaanii ilaalan. Innis immoo gadi ishee darbadhaa isaanin jedhe. Yeroo isaanis gadi ishee darbatanitti dhiigni ishee keenyatti fardeeniif faca'ee yeroo iyyuun immoo fardeen isaatiin konkolaattota isaatiinis lafatti ishee dhidhiite. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Kibir la Yesuus. Isheen maal goota isinitti fakkaata? Bareeda biyya lafaatiin jireenya isa Waaqayyo erge sana ergama isaa sana karaatti hambisuudhaaf turte karoorri ishee. Har'as bifa bareechatee kan Waaqayyo biraan hin taane afaan tottolfatee kukkullatee kan alaamaa yookaan kaayyoo Waaqayyo nu qopheessarraa nu deebisuuf kan jiru baay'eetu jira. Kanaaf dhaloota murataa ta'a obboloota dhaloota kutatan dhaloota haala wajjiniin waliin makamanii hin jiraanne የተደባለቀ ህይወት የሌለ isaan booda maal godhe inni bareeda ishii kanaan akka liqinfamu bareeda ishii kanaan akka gowwoomfamuudhaaf maal goote kukkullatteetu si eegde bareechiteetu isa dhufaa jira jechuusa gaafa dhagatu inni akkasitti eenyutu gannaa darbatadhe har'a eenyutu murteeffatee jira Elzaabeliidhaan rukuchuudhaaf har'a afurri ishii jira isheetu du'e malee obboloota ko afurri ishii Oromoo hiriyyoo obboloota keenya baay'ee nyaateera afurri ishii tajaajiltoota baay'ee nyaateera har'as maqaa Yesuus Kiristoosiin jangni akka iyyuu nuuf haa ka'u jangni akka iyyuu sin keessaa nuuf haa ka'u galanni gooftaadhaaf haa ta'u eenyutu gannaa darbata eenyutu gad ishee darbata ila bareedina ishii miti isa isheen tottolfatte miti isa isheen kuultee ittiin of mul'isuudhaaf kaate miti ajaja isaa isa Waaqayyo irraa dhaga'e sana isa dhaga'ee dhufe sana isa sagalee dhaga'e isa dhangala'uu dhiiga qulqullootaadhaaf ija baasuu dhufe sanaaf itti fufe dhimma isaa bareenni biyya lafaa sin goyyoomsin qabeenyi sin hin goyyoomsin obboloota koo murattoota ta'a qorraa xammaanyi hunu አልፈራም አልደነገጥም ለመጣበት ዓላማ ወደ ኋላ አልፈገፈገም galanni gooftaadhaaf haa ta'u maqaan Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu Waaqayyo isin haa eebbisu jechuun jaalladha baay'ee isinirra ture gooftaaf galanni guddaan haa ta'u gara kadhannaatti darbina inni dhumaa wantan isiniin jechuu barbaadu adaraa keessan waan argitan hundumaatti ariifattanii murteessina namni Waaqayyo Yoosef gaafa dubartiin sun isa qabattee isa wajjin ciisuudhaaf isa wajjin rafuudhaaf gaafa ishee murteeffattee gara isaa dhaqxee hin biittiin jedhe har'as wanti biyya lafaa
babbareedee bifa tolfatee gara kee dhufu jiraachuu danda'a. Dhaloota murataa ta'e. Jireenya isaa qulqullummaa isaa hin xureessu jedheetu gara mana hidhaatti gabbu'e. Har'a dhugaadhaaf jettee ari'atamaa jirta ta'a. Dhugaa dubbachuudhaaf ari'atamaa jirta ta'a. Garuu Waaqayyo harka jira gatiin kee. Waaqayyo harka jira gatiin kee. Loobaa gaantorra badee laboossa. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Mee hin kadhanna Waaqayyoon. Dammaqnee hundi keenya hin kadhanna. Sheepaa akka torre beelee bedee namoos. Dhaloota murataa akka taatan har'aa kaaftanii jireenya keessan adeemsa keessan kaayyoo keessan akka qoositan qorraa xanduttonu ለዓላማችሁ እንድትቆርጡ ለተጠራችሁበት ጥሪ እንድትቆርጡ ልንራችሁ ወዳለሁ ወንድሞቼ ምክንያቱም ዋቀየ ወንተት ንዋሜ ሰናፍ ኑ ያከወረካኒ ምት አከወረካኒ ትጅራኔ ደርቡ እንደንደኝ ማል ጀናኒ ዋቀየ አደባሴረኑን አቲነማ አደባቴ إلى والرواقة يفرجبان مو ملكاو مساد أرجسنينتو واقع يقولوا والرواقة يدعني في ما كنت الفساد أرجتنيتو كان في قفتار في قالني قدانا تاو مي واقع ينكرنا ليكان توربا جيلا بوشا أفورا كيسان دمك ساتي إنكرنا واقع يون لو باقا توربا دينا مو سيدي لبيقايا لا توكا توربا ديلا بوشا مادونا مو يدي لباقانتا Reba galabo yara bara labo jinemigas riba hadu labo yadina magando afurre kesan aresud afumne kesan aresud af dammaqati kadada afurre waaqayyonu giddu jira argamun waaqayyonu giddu jira ila kesani kudaf gaffi kesan debisudaf isa sinittul fatet furmata kennudaf waaqayyonu giddu jira kanaf dammaqati kadada loka torre vejenemo si pridili ilo venamosa Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Maqaan Waaqayyo bara baraan si galateeffannaa Waaqa hundumaa dandeessu. Argamuun kee nu wajjiniin waan jiruudhaaf. Amanamummaadhaan waan nu gaggeessaa jirtuudhaaf. Sagalee isaa erge isaan fayyise jedhamee akkuma barreeffamu. Sagaleen kee gara jireenya keenyaa waan dhufeef. Sagaleen kee gara fakkanaa waan dhufeef. Sagaleen kee gara keessu yaa Waaqayyo obboloota koo waan nu dhufeedhaaf. Maqaa gooftaa Yesuusin galanni siif haa ta'u. እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። እናመሰግናለን ጌታ ሆይ ከፍ እናደርግሃለን። ያደረክልን ብዙ ነውና በኢየሱስ ስም ክብር ላንተ ይሁን። ዋኑ ጎተ ጉዳላ የብፈም ኢየሱስ በረበራን ተሞቱ ሲፍታ ዋቀፈሞቱ ሲፍታ በወለዱ ሲኖለ ረክነ ግድራ ሲኖለ ከናፍስ ገለቴ ፈነስ ያገለጡ ሌላ ነገር ለቦሰረ ለበያ አሜን ጣሊ ፓስተሪን ምንባኒ ምንባተ